akkuma ati yeroo atachii kaatu hajjiin dhaga'uu danda'a. Manuma warra keessaniitii nama qabaachuu danda'a hajjiin. Manuma keetii yoo nama qabaate quba qabdaati. Hajjii manuma keetii kuma haati sabboontu poolisa waajjira poolisaa jirti. Yeroon teknooloojiidhaa wanti hundi tolee jira. Sa'aatii akkana ta'aarti ati sabboontu sa'aatii akkana yaadaarti. Karaa irraa goree seeqaa mallaqaan as fidda poolisa san yoo argan hin qaban yoo dhaban wani godhan hin jirtu jechaadha. Amma hajjii amma osoo dhufte wata akkana agartan mana kanatti. Sa'aatii fedhe mana kana galaa jechaadha. Sa'aatii ilaallatee sa'aatii ati raawwatu sa'aatii ilaallatee sa'aatii wani tokko socho'uu hin dandeenye akkas asi galaa jechaadha. Hanga yoom osoo isa barbaaddu mallaqa kee fittaadha. Kana irra garuma jaarsummaatitti as deebiteeti mucayyoo sana yoo isa bira jiraatti sii baasna. Yoo amma namnummaan biraate yoo fudhataa jira mucayyoo tana fudhatee yoo jiraate akka amma ati aarii si godhaartu kana argee jennaan mucayyoon fageessan haadha sabboontaan dhugama rabbii sitti himaan dhugama jirtu sitti himaan. Haala kanaan mucayyoo akka fageessan godhaa jirta jechaadha. Yoo hajjiin illee fudhatee jiraate ni fageessa namni biraallee yoo fudhatee jiraate ni fageessa jechaadha. Yoo ammoo ati taasgabboofte isiinuu taasgabboofteeti akkana bakka akkana itti dhandha'edha namni in taasgabbaa jechaadha. Sii galee akkana haadha sabboontuu ammallee karaan irra jirtu kun sirrii natti hin fakkaanne akkanatti illee hin aarini taasgabbaayii yaaddoon kan kee yaaddoo kennaa dhugaadha osoo namni tokko ulfeessee asin naa darbe nullee ittiin dhiisnu san akka inni godhu jechaadha. Kana mee waan hajjii sodaataniif sanii ana dhitti hajjii maal sodaattan? Sodaa maal tuffiti? Mee amma sodaannee irraa nu hajjii. Dubbii jirtu adiitti himtanii wajjin nyaattani? Viidiyoo waraabne malee wanni ani waa'ee mee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo isinii waraabne malee waa'ee haadha sabboontuu fi mucayyoo badde caaltuu badde jedhan san jechaadha. Mucayyoo mana haadha sabboontuu jirtu maqaan caaltuudha akka walitti isinii harkaan buune. Caaltuu jaartii hajjiisanii miti caaltuu biraati amma ta'an badde haadha mana haadha sabboontuuti. Ima badde malee hajji fudhatee wanni jedhamu wanti qabatamaa jiru hin jiru shakkiidha malee hin jiru. Anammoo hajjii waliin sababa kanatti hagam akka waliin bu'aaroo haati sabboontuulee galatoomii tunaan hin jenne kunoo akkuma agartan galatoomii dhiisteeti gubboo meeqarraa nyaattanni meeqa si nyaachisee waan akkasiitti fuuftechaadha haati sabboontu kunoo. Itti masakkari asaaraa qarqaarii cuburratti hin qabiniif cuburratti hin qarqaarin dhugaa jirtu itti masakkarii dhugaa jirtu itti himi kasaaraa inni kasaarisa wajjin dhaabbadhu qarqaari akkasi dhugaan jirtu. Boodaan deemtee alaamataa bisinitti ni manne yeroo gabaabdu ni manne hoggaana deebiti kennaa deebiftanii bisinitti ni manne Saidii fi Abdi. Dhugaadha dubbii tana nutti matteef waggaa har'aa deebii isii yaa deebisnuufi miti. Garuu ji'uma takka illee taatu nu eeggachuu qabda maali wanti soqaarru kun yookaan waan lafa bu'ee miti nama lubbuu namaati kan soqaa jiru jechaadha. Kanaaf taasgabbiidhaan malaa waan kana amansiisan malee haadha sabboontuu akka ammati jettu kanaa miti. Xiqqoo obsii hin aarine atamma waan si godhaa an amma dubartiidha kophaa kiyya jira jaarsi kiyya na bira hin jiru jedhee mucaan kun na daffaree dubartummaa tiyya itti garsiisa jechaaf halkanii guyyaa mucaa kana kassisaa jirta ammallee irraa dhaabadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune jirtu ummata qashtii fi ummata jaalalaa ummata kabajaa akkam jirtan nageenyi keessa isin badhaadha. Alhamdulillah rabbil alamin har'as walitti deebinee dhufnee jirra rabbiin galanne haa gahu. Egaa akkuma waliin dhageeffanne har'a waa'ee haadha sabboontuutii fi abdii akkasumas hajjii dharraahi. Irraahin dubbachuun dhufe jechuudha. Akkuma wajjin dhageeffanne zaati sabboontuu jedhaa mucattiin badde sun maqaan isii caaltuudha jedhama. Yeroo baay'ee caaltuu jedhamee yeroo dubbatu caaltuu jaartii hajjiitii miti maqaa wal fakkaata. Mi'attii sunis mi'attii haadha sabboontuu jedhaa badde sunillee maqaan isii caaltuu jedhamti. Akka waliseen harkaan dhoofne jechuudhaafi. Egaa mucattiin baddee booda haati sabboontuudha barbaadaa turte ergasii booda iyyaafannoo hajjii biratti akkan dhageette kan dubbatamaa ture. Jaarsummaa himattee abdittis himattee nama biraatittis himattee jirti. Erga himattee booda namni wanti tun ammoo ulfaatti
waan kana yoo irra gaellee ka akka jilbartii namni azirti nu geette yoo jedhan nu geetteen tu afaan qofa osoo hin taane seera jilba qabanii tarii jilba kana itti mijachuu dhabuu danda'a. Haati zabboontuudha himattee warroon ijaarsummaasii himatte sunillee saffisaan waan dubbii tana hin deebifneef waan lafarra jalaa harkisanii fi karaa seeraatiin mokkoruu eegaltee hajjii qabsiisuudhaaf yeroo baay'ee poolisa mallaqatti baasaa gara mana hajjiititti akkasiin deddeebisaa jirtuudha kan dubbate Abdiin jechuudha. Kan na ajaa'ibee fi kan na kolfana qabsiise hajjiin astaghfirullah hajjiin yaani dubartii maal godhaa walitti gora inni bakka maagineetii dubartiitti harkisoo ifirraa qabaa laata dhugaa rabbi qaama isaa san irra sochee kaappii godhanii tarii maagineetii dubartii harkisoo ifirraa qabaatinaa kan jedhullee nama shakkisiisa jechuudha hajjiini. Wanni nama shakkisiisu faayolleen gaafa tokko viidiyoo keessa dheengaddaa keessa dubbattee turte mu'attii namaa akkam akka goote baasii jetteeniitiin viidiyoo tokko keessatti dubbattee turte jechuudha. Mu'attii ani nabira dhuftee yennaan mana kiraa barbaaddii mana kiraa qabee fi barbaadee fi baasee jedhee hajjiilleeni garuu mu'attiin jidduu tanatti dhaabamtee jirti. Namni hundumtuu hajjii shakke jechuudha. Maal jennaani dubartii yeroo baddu yeroo baay'ee hajjii biratti ol geetti waan ta'eefi namni kama shakkuma shakkellee hajjiin kama shakkamu shakkame. Dhugaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Dubartiin tokko yoo baatee baddee hajjii barbaadan jechuudha. Yamanii keessatti kun beekama maarufa ta'ee jira. Dhugaa nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Garuu haati zabboontu loltee miira keessa seentee jirti. Dhugaadha qalbiin ni baddi namni naga jiraachuu isii nafseen jirti moo hin jirtu mi'attiin tu eessa jirti kan jedhus qalbiin ni baddi dhugaadha isiilleen dhugaata qabdi gara tokkooni. Garuu ammoo tuyyuu akkan Abdiin dubbataa jirutti mi'attiin barbaadaa jirraa hajjii birallee yoo jiraatte ni baati tasgabbaa'ii seeraan hajjii poolisa yeroo fidduu namni tokko mallaqatti baasee gubboodhaan gara manaa fidanii erga gara manaa fidanii booda kaayoo dhabee jedhee gubboo wanna yeroo san dhufee nyaatee deema guyyaa biraallee mallaqa baasti yeroo baay'ee deddeebisaa gara mana hajjii qabsiisuudhaaf poolisaan akkaan isiin barbaaddu kan isiin Abdiin kan dubbate jechuudha. Abdiin ammoo kana hundumarraayyuu mallaqa kee baasii gootee hin baasinii si barbaadaa irraa cadhisaa hin jirru. Inni barbaadamaa jirti daa'imni barbaadamaa jirti tasgabbaa'ii nu eegii mallaqa kee aarsaan kaffalini hajjii akkana qabsiisuu waan dandeessu natti hin fakkaatu. Hajjiin nama si jalaa qabaachuu danda'a manumatti jirtu sanittuu nama si godhee waan ati yaadduuf waan ati godhuuf deemtu hundumaayyuu as taa'ee teekinooloojiin babal'atee jira waan ta'eef saka ta'uu danda'a. Sa'aatii ati achi baatutti inni illee basi jalaa cinaa maqee cadhises ilaaluu danda'a. Kanaaf mallaqa kee aarsaan godhini biyyattiin ni barbaadamti suutaan nutis cadhisaa hin jirru si tuffanneetii miti dubartii jettanii jettee na tuffatte hin jedhini. Tasgabbaa'ii jedhee gorsaara inni illee gara tokkoon dhugaa jedhee dhugaadha. Biyya baqaa keessatti miti Itoophiyaa keessatti poolisa tokko gara manaa geessuuf hoo jettee nama tokko barbaachisuudhaaf baasii baastaa jechuudha. Baasiin baasu ammoo tuyyuu sa'aatii sanitti yoo wanti sun argamne ta'e baasii sa'aatii sanii hin bayaa guyyaa itti aanullee baasii biraatu haarawaan baha kana keessan miidhamuu dandeessi jechuudha. Hajjiin tarii isima bira dhaabbate cinaa godhee cadhisee isii ilaaluu danda'a jechuudha. Bakkee isaanii ni jennetti isaan godhee ilaaluu danda'a dhugama gara kana Abdiin garuu ammoo isiillee dhugaa qabdi maal jennaan jiraachuu dhabuu isiituyyuu wanti irraa beektu waan hin qabneef qalbiin ni baddi waan ta'eef nafsee namaati wanti kun nafsee namaati. Mi'attiin tun naga qabaachuu isii naga qabdi kan jedhu yaada keessa galchuu danda'a isiis yaachisuu danda'a dhiphisuu danda'a garuu ammoo tuyyuu miira keessa seentee
abdiillee gubboo si nyaachisee namichi gubboo asi kenneen dubbati siin jedhee mina jettee wal baxabataaran jechuudha. Walumaa galatti yeroo hundumaayyuu dubartii baddu itti gaafatamummaan hajjii akka ta'ullee nama hubachiisa. Hajjiin kuma shakkame jechuudha. Yeroo baay'ee dubartiin babbareeddullee isa biratti argamti. Dubartiin irraa fagaattu maagineetii wayii qaamarraa qabuu danda'a. Abdii asuma wanni yoo sagalee kana dhageessu wanti siin jechuu barbaannu hajjii pilis qabaatiin nu sakattaadha. Maagineetii dubartii itti ufitti harkisu wayii maagineetii dubartii itti ufi harkisu wayii qabaachuun oolu wajjiin seeraan nu qoratamuu qaba jechuumaafi kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dubbiin wal keessa garagalte dubbiin babbadaa jirti. Haati Zabboontuullee gara chaanala yuutuuba isiitiin darbataa jirti. Abdiinis asiin darbataa jira. Kanaafuyyuu akkuma inni jedhee abdiin jedhee osoo miidiyaa irra dhiistanii karaa seeraatiin karaa jaarsummaatiin seerallee dhiistanii wal miidhuu dandeessa waan ta'eef karaa seeraatti tarii osoo hajjiinis osoo qabames sababa saniif namni solibbuu danda'a. Osoo qabamee miidhamullee ta'e walitti bu'iinsi hamaan uumamuu danda'a. Akkasuma mucayyoon tullee osoo miidhamte akkasuma walitti bu'iinsi dhufuu danda'a jechuudha. Kan hundaayyuu tasgabbiidhaan teessanii gadi teessanii akka Oromootitti Oromoon aadaa qabdi, duudhaa qabdi, seeraa fi heera ittiin bulmaataa qabdi jechuudha. Gatteessanii manguddoo ergattanii waan kana karama keessaati osoo walii fixxanii gaarii ta'a yaada jedhuun dubbachuun barbaadaan illee jechuudha. Waan na fakkaate irratti kennachuu mirgan qaba. Namoonni tokko koomentiidhaanii ati siraan qabdu ati hojiin qabdu waan namarraa haasaa ooltaa jettanii waan nama hamaa miti. Hamni tan keessa gad deebiste haasoftuudha. Insaanis miidiyaa irratti haasa'anii anis yaada isaanii irra dhaabbadhee yaada mataa kiyyaa natti fakkaate wayii kennachuu mirga guutuun qaba jechuudha. Maaliif jennaan paablikiidha miidiyaa irratti kan isaan haasa'anii jechuudha. Kanaafuyyuu nama tokko icciitii nama tokko hatee baasee haasa'an jiru asirratti. Icciitii namni ol dhuffatee gola keessa kaate kan gabbaasee haasa'aa jiru miti. Paablik miidiyaa irratti nama hunda irraa haasa'aa illee isaan irra dhaabbadhee yaada na fakkaate kennachuu fi yaada jijjiiramaa akka dhuunfaa kootiitti kennachuu mirga guutuu irra qaba jechuudhaafi. Kanaaf ammallee wanti obboleewwan keenya dhaamnu rabbiin nagaa jisin jidduutti haa buusu, tasgabbii haa buusu. Haala Sabboontuus dhugaadhaa qalbiitu wadaa mucattiin nagaa qabaachuu fi nagaa qabaachuu isii haalli nageenya isii mucayyoodhaa yaachisuu danda'a, itti ulfaatuu danda'a dhugaadha. Nama tokko gabbaatee yoo dhabdee achi buutee isaanii isii yoo dhabdee jettee ulfaata. Kanaaf haati Sabboontuullee suutettanii tasgabbeessitanii yoo mucattiin bakkee mucattiin jirtu suutettanii itti himtanii yoo namni illee fudhatee jiraate suutaa nama harka geetteerti nu geetteerti jedhee namni jidduu seenee namni yaadaa wayii namni dubbii danda'u haadha Sabboontuutti ergamanii ergitanii tasgabbeessitanii yoo namnis fudhate jedhee jilba jirtuun itti deemtanii fixachuu qabdanii. Osoo gadi deebistanii miidiyaa irraa wal loluu osoo baattanii yoo piraankiidhaa fi dalaguu baattanii yoo piraankii gochuu baattanii yoo dhugamaaf wanti kun sireesii kan ta'u ta'e keessumaa walii fixxanii gaariidha. Miidiyaan kun dubbii fixxuu, dubbii hammeessiti, dubbii dheeressiti, dubbii busheessiti malee asirra dubbiin dhumattu hin jirtu. Keessaan dhumatti dubbii miidiyaa osoo hin taane lafa ol bira dhufaa gadi taa'aa walii dubbadhaa dhugaa jirtu ol baasaa. Zabboontuullee tasgabbeessaa. Intalli hajjiillee yoo fudhate jiraate hajjiis seeraan gatteessisaa amansiisaa. Seeraan doorsisuu osoo hin taane seeraan doorsisaadhaa miti. Tarimiyattiin tun nama hojii lixxisanii jaalachuu dandeessi. Haati Zabboontuus yoo miyattiin jaalattee ani jaaladhee anatu jaalate yoo jette wanti gootu hin jirtu haati Zabboontuudha jechuun maaliifi fedhii sirra hundaa seerri dhufee sakatta'uun illee osoo qaqa'ullee ta'e ana jaalate yoo jette anatu jaalatee jaaladheera naa ta'eera yoo jette wanti gootu akka illee hin jiru haati Zabboontuullee waa gochuu hin dandeessu. Seera abbaa eenyullee ufiddee jechuudha. Murteessaa mucattiidha.
haati zabboontuus amma namaa wal dhabdee namaa wali buutee maal jettee gaafa mucattii bira geettellee nama isiin bira jirtu san jaaladheettee rume yoo itti haati zabboontu kala dubbiin numateera deebii biraan qabduu jechuudha haati zabboontuullee. Kanaafuu dubbii osoo hin babbadin tanaa ol osoo hin tarini taa'aa keessatti jaarsummaadhaan oo dubbiin kun dhugaa ta'e mucattiin bakka isiin jirtu siirees mucattiin nama harka geetteerti jedhaadha. Nama guddaa nama yaada nama dubbii danda'u nama sirnya dubbachuu danda'u haati zabboontuuti erga tasgabbeessaa karaa jilbaatiin deemaa fixadhaa isiniin jechuun barbaada. Kun yaada dhuunfaa kootiiti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hajjiin garuu akkuma shakkametti jira dubartiin takka badde taanaani hajji fattashamu qaba jalqaba hajjirraa taftiishni hajjirraa jalqabu qaba jechuudha. Wallahi rabbiin nuuf haa laaffisu rabbiin si haa qajeelchu hajjii kenna hin danda'a inni si haa qajeelchu nama qajeela maaltu beeka jellatee booda hayyuu namaa gorsaa namaa beekaa namaa ta'uu danda'a booda hin beekamu. Wanti rabbii kun jellataanis qajeeluu danda'a qajeelaanis jallatuu danda'a. Kana jallataadha inni itti muruu hin dandeenyu rabbi isaa qajeelchu obboleessa keenya siin jenna inshaallah. Abbaan keetii kiyyatu si abaaranaan jedhee jettee turte abbaa keellee osoo inni nafseedhaan jiru yoo nafseedhaan jiraate abbaan kee deemi du'aayii goosifadhu dhiifama gaafachiisii yaani gaafadhu luka dhungadhu uffadhu irraa fixadhu abbaa keessa jechuudha. Abbaan keessi haadhiisuu siin jenna hajjii kenna rabbiin keerii haa godhu rabbiin nagaa siin jidduutti haa buusu inshaallah. Isin hanga dandeessanii Oromoon naga labsaadha isiniin jenna. Walirratti dheeressuun viidiyoo kun yaada kootii yoo haala dubbii keessatti dogongora qabaadhe jechaanis isin tuqeen jiraadhe dhiifama naaf godhaa na uffolchaadha isiniin jedha ijaaf qalbii irraa na hambisaa. Obboleewwan keessin jaaladhaa isin kabajaa bakka jirtanitti nagaa raammanni rabbii kan dhuman qabne isin bira haa jiraatu inshaallah. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo sirratti dheeressu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.